kolkolonaan jedha kun jaarsi biyya tokkollee ganna dhiisu na fuudhee nam fuudhu na rakkise ofii kun jala kana taa'ee guyyaa hunda dhufaatu manna arrabsaatu waan bahe guyyaa hunda dhufaan arrabsaa bahe. Kanaafuyyuu dhugaa rabbii isiniin jedha maal akka jedhee yaanne isinii ibsu hin beeku warri haadha faaxee numa teettaa sareetii dabalee rabbi sii haa kennu wallaahi dabalee rabbi sii haa kennu. Kasiin taane gufuu siin taane si jalaa kaasee waan siin taane si jalaa kaasee hamtuu siin taane si jalaa kaasee kan gizima hundaa yenee walala yenee buskuut yenee innaat yenee nibiraat yenee hulle nagaree jedhaatu maaliin jiraa miti akkanuma ol fuudhee manuma keessaan siin deemu kan yeroo hundaati sabiratti daa'ima. Kan yeroo hundaati sabiratti daa'ima kan yeroo hundaati sabiratti mushurraadha kan yeroo hunda fooliin kan akka inabaatti urgaa fooliin kan akka abaaboo birraadha sanitti urgaa jechuudha rabbiin si haa kennu wallahi yoo walii qabaatte yoo harka si jiraate ammoo jechuudha dhugaa rabbi yoo harka si jiraate jaalalli kun kennaadha beekaa. Usgedi si manaru jaalalli kun kennaadha. Wanni isin beekuu qabdan wallahi jaalalli kun kennaadha. Kennaan kuni yoo argamee jedhee waan hin xumuramne jechuudha. Iddin zalaalam waliin teettu jechuudha jaalalli dhugaadha hin argamu. Darbee Wallagga keessatti yookaan yeroo tokko ta'e Jimma keessatti yookaan Arsii keessatti tokko darbee argita jechuudha darbeeti. Malee hin jiru jechuudha jaalala dhugaa yeroo ammaa argachuudhaafi lifaatii hedduu si barbaachisa. Profaayilii kan kee yoo qara diimaarra keettee gurraacharra keettee yoo qara adiirra keettee gurraacharra keettee gadditee waa meeqa barreessitee waa meeqa maal jettee makaraa meeqa keessa asaalafteeti jechuudha. Gitanii makaraa meeqa keessa asaalafteetiin maybe jaalala dhugaa argattaa jechuudha. Sumuudhaan mataa si nyaate si beelesse si qoosee fedhii keessiin guutuu waan ati jettuun argattu ofii jaalattee beeki. Kanaafuyyuu rabbiin jaalala gara lamaa siif haa kennu sareeti. Ka innillee si jaalatu ka atillee jaalatu. Amma tokko yeroo jaartiin isaa poostii gootu arga kan inni guyyaa takkaa poostiin gootu. Inni kan jaartiin isaa isaaf ilmoo isaa 24 poostii gootu arga. Inni garuu gadi bahee abuu namittiin maraatte maal poostii na godhaa oolti. Wallahi waan akkasiisan arga. Waan garaan na gubatu bar. Namittiin hin maraatte naannoo sanumaa. Wallahi si waraana rabbi. Maal namittiin poostii na godhaa ooltiin maraatte namittiin. Hiriyoota ofii bira dhaqee hiriyoota qixxee taa'ee namittiin namittummaa tonattama baay'ee godha. Maal poostii na godhaa oolti. Waan argame siyyuu na jibbisiisee si maal poostii na godhaa oolti jedhe. Wallahi akkanumaan poostii na gootii bar. Saa 24 akkanumaan poostii na gootii maraatte namittiin. Look wallahi si garramaa jechuudha maali wanni kun maaltu as keessa jira waan jettu susitti dhagayama. Ka gaafa duraanii lubbuudha adda dhuftee namittii taata. Kanaaf rabbiin hunda kennaayyuu jaalala hin dhumanne jaalala hin cinne jaalala hin moofne jaalala hin kufne jaalala kiiloon isii gadi hin buune ta yeroo hundaayyuu kiiloon isii dabalu rabbiin nu haa kennu. Jaalala akka warqiititti ilmoo tan teeteeti tartu rabbiin nu haa kennu wallahi. Ka dhiiraallee intalli takka yeroo si jaalatte beeki jaalatamuun kennaa guddaadha. Wanni isin beekuu qabdan jaalatamuuni warqii giraama 1,000 bittee sii kennuurraa onnee sii kennutu caala. Fakkeenyaaf namoonni tokko onnee walii kennuu tanaaf onnee fudhachuu tana akka faarinnaa taatetti warra laaltantu jira. Dubartiin takka yeroo biddee onnee sii kennite akka faaraatti. Dhiirri tokko biddee sii kenne akka faaraatitti. Hin argamtu onneen dhugaadhaa. Onnee qulqulluu hin argitu. Hundi sii xabaasaa qabdi. Xabaasaa jechuudha. Onnee qulqulluu hin argitu. Ta'a argite sana ammoo jabeeffadhu gurraacha ta'ee gabaabaa ta'ee furdaa ta'ee. Bakka kama ta'e haa ta'u. Ka onnee qulqulluu sii kennee dhufe sun jabeeffadhu sareetii jira. Wallahi homaa waliin caalan. Homaa waliin caalan. Ati dhiirri wanni wal madaalchisuu ni qabdu. Wanni takkittiin dhiira wal madaalchisuu ni qabdu yoo jiraate
sammuu qaba. Hicciitii dhoofata. Look, sammuu qaba. Hicciitii dhoofata. Baaliyyoo anaa dhufu baalii. Sammuu qaba. Hicciitii dhoofata. Wanni ati sama naalchisuu qabdu. Gaafa sammuu qabaate sammuu namaatiin dhimma isaa kamuu si horata gatii ta'eef. Sammuu yoo qabaate hicciitii yoo garatti qabate siif galee miti. Uumatee dhiirarraa wanni ati isarraa barbaaddu tokko hin jiru. Taani tasireedhaa guddatee marqin macheessu jedhan obboleeyyan tiyya yaa ijoollee tiyya na dhageeffadhaa. Aniin tun boru darbuudhaan mala ayittaa waqimin beekamu. Tasireedhaa nyaata halkanii jetti Oromoo yeroo mammaattu. Nyaata halkanii diqqoma afaan hin qabanii jedhan. Maaliif hirriban namaan tara waan ta'eef isinii galee? Hirribatu namaan tara waan ta'eef nyaata halkanii diqqoma afaan hin qabanii jedhan. Isinii galti dubbiin tun jedhee yaada ganaa amma safuu gatteedhaniitiin cinqaa isaanii danda'an. Wallaahi nyaata halkanii diqqoma afaan hin qabanii hirribatu namaan tara ta'ani. Tasiree irraa akkasii dubbiin. Wanni isin laaluu qabdan lafa kanarra gisee deemu waan inni godhuuf waan inni hin goone qofa laaluu qabdani malee. Waan inni godhuuf waan inni hin goone laaluu qabdan malee kan achirraa hafe ammoo dhuftaniitiin lakkii abbaan manaa kiyya dadhabaadhaa abbaan manaa kiyya daanjara siidhaa abbaan manaa kiyya sireerra zeero ishii. Siree irratti ishii yoo tokkoffaa ta'e lafa kanarratti yoo zeeroo ta'e obboleetti tiyya maal si fayyada? Yoo gadi hin baatee hiriyaa kan kee biratti qaanfatte maal si fayyada? Sun tasireedhaa dhimma dhuunfaa keessan lamaaniiti. Itti dabalillee yoo jettee qannasillee yoo jettee bitanii ciisa hirribaallee garba namaa tamacha'e ciisan. Ciisa hirribaallee garba namaa tamacha'e ciisan. Yookaan garaan lafa galagaltee hirribni si dhufu yoo ta'e yoo dalga ciiftee hirribni si dhufu yoo ta'e karama sii tamacha'e ciifta. Sun tasiree irraa akkuma sii taate ammas dhimma dhuunfaa keetiiti. Qoyaamee silkiin tollee itee rabbii kiyya. Biyyaas boorama tokkicha silkii bitee naa erga godha biyya. Silkiin kun akka ibiddaa kana itti qoyaamee irraa na darbite. Abdi manjirre kana natti hora. Isiniif galani akkasii jechuudha. Kanaaf dabbaan akkuma duraati. Obboleessa kiyya waa'ee dabbaa dhiisi. Warra wallaahi dhiirri kenna abjuu keessaniif karoora keessan kanaafi kana asirraa kaasaa. Naaf jira dhubaalee koo akkanaaf ergitu nan beeka wallaahi billaahi naaf galatoon. Osoon argin tarte. Kanaaf dhiirri kenna jechuudha. Amma Mubaarak Musammaadha argitan. Argitan amma Mubaarak Musammaadha. Bakka silaa waa kunoo waa dabbaa qabdu sana jalaa du'ee bada malee nafu. Hinafu waa dabbaa waa qabdu sana jalaa du'ee. Anna dibaabar na dibaa. Amma asliin akkas miila gogorrii san baadhatee asliin waan eegee guddattu tana jala deema. Mubaarak Musammaa akkas. Reediin akkas uduu idimeen isaa hin genne lama fuudhe jechuudha. Amma idimeen reedii bakka lama fuudhu gaheeti miti. Otoo singiliyyuu jiraate idimeen isaa hin genne ganaadha jechuudha. Lama fuudhe. Amma Mubaarak Musammaa kun akkas. Eegee bakka rabbiin kun waa calappitti godha rabbiin kun hin jiraa miti bakka waa argate tan. Abduu seen dhiise sun miskiina homaa keessa hin jiru sun. Abduu seedhaaf isaa seenuu miskiina wallah. Homaa keessa hin jiran jarri sun lamaan.